haala kan as jalnu lakkoofsa hisaaban qabnu jechuudha. Kanuma maqaan seef goone kan maqaan nuti warri duraa kun warra maqaan nuti seef hin goone jechuudha. Haala kan nuuf baha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu horta kan kabajamoo fi jaalatamoo. Nigini kan jaalaf kabajaa iddoo isin jirtan sana qabu kan daawwachaa jirtan maslotu. Warrootni yeroo raatuuf karaa chaanaala keenyaa dhuftan chaanaala keenya sabiskiraayib gochuun maamila keessan hojjebeessa arras waan haaraa walitti deebina jira. Yeroo tokko siim kaardiin siyaala baduu danda'a. Lakkoofsan ati duraan seef godhate hunduu sadarkaa baduu danda'a jechuudha. Araan tana waan ajaa'iba qabadhee dhufee jira. Telefoona lakkoofsa telefoona hanga bitatanii irraa seef godhatan. Telefoona keessan hanga Facebook fayyadamtan guyyaa Facebook banatanii irraa baatan irraa hanga guyyaa irraatti yoo Facebook san jijjiiruu baatan yoo Gmail Facebook san jala baduu baate hatta Gmail anis lakkoofsa seef yoo godhuu qabaatan taate lakkoofsi ati barbaadde dhabde hunda bakka tokko taa'ee si eege jechuudha. Araan tana waan ajaa'iba ta'e dhufnee jirra. Mee lakkoofsa kana bakka taa'ee nu eeguu ilaala jechuudha. Lakkoofsawwan hanga nu paaspoortii Facebook banannee hanga irraa jirru hundaa'u lakkoofsa nu seef goonu hunda isaatu nu qabatee taa'a jechuudha. Siimin siyaala badee Gmail irras ta'e goote Gmail siyaala gubate awwatta akka yaaddatu jechuudha. Araan tana qophii ajaa'iba ta'e walitti deemee jira jechuudha. Ammaan tana kallattiin isin garsiisa osoo isin garsiisan duratti waan isin irraa barbaadamu araan tana warroota karaa YouTube nu laaltan kallattiin YouTube keessa seentanii YouTube keessa seentanii yeroo irraa baatan iddoo sarchii kanarratti maslootu beektanii haala kana yeroo itti barreessan haala kanaan isiniif ba'a yeroo kan isin kallattii maa YouTube keessa sabiskiraayib gochuun maamila keenya ta'a warroota ammas karaa TikTok nu daawwatan TikTok keessanii seentanii TikTok seentanii yeroo raabatan warroota karaa TikTok nu daawwatan karaa TikTok seentanii TikTok seentanii yeroo kan iddoo sarchii irratti maslootu jettanii haala kana osoo addaan fageessu yeroo barreessan kallattimaan chaanaala keenya isin baa kunoo gartanii kunoo kallattimaan TikTok keenya follow gochuun maamila keenya ta'a nu jabeessaa jecha haala kanaan itti nuufufa inshallah manta kallattimaan isin garsiisa. Kallattiin ammaan tana messenger keenya seenna messenger keenya yeroo seennu messenger kan nu baay'ee yeroo kan nu baay'ee iddoo profile keenya irratti dhoofna iddoo profile keenya yeroo dhoofne kallattiin dhoofna yeroo rabaane phone contacts ni gartanii asirratti cuqafna jechuudha. Yeroo asirratti cuqafnu haala nu baase yeroo nu baase manage contact seennan kajalara cuqafna yeroo asirratti cuqafne lakkoofsa nu seef godhne hunda isaa eeganu Facebook kana bananne haala kan as jalnu lakkoofsa hisaaban qabnu jechuudha. Kanuma maqaan seef goone kan maqaan nuti warri duraa kun warra maqaan nuti seef hin goone jechuudha. Haala kan nuuf baha warri maqaa asirraa eegalan kun guutuun lakkoofsa jechuudha. Kun guutuun isaa asirratti guutuun mul'atu yeroo guutuun irratti dhooftan barbaadu gaajootu kallattiin haala kana asitti guutuu si baa jechuudha. Haala kana lakkoofsa dagattanii hunda isaa haala kana argachuu dandeenya jechuudha. Qophii irra kara fakkaata. Maslootu sababtu maal kana jiru isaan qophii fakkaatu waliin deemu nagaan nuuf tura.